barnoota sabaloota nu dhaalchise. Hawwisoo afran qalloo jee hajam barsiise. Gaafa dirdhawaa umsurii ta'u kana hawwisoo afran qalloo jee Ali Birraafa Doktor Kamana Maamad Hajab Dooshfa isaatiitu hawwisoo san ijaaree Maamad Abraahim Shantam Shubbisaafa yaada isaati isaa ijaaree akkasitti dammayse. Hoggaa diidam guutuutti waan lallabaa mee gaara horii itti dhawwaaqi dhumooje. Kiyya Sheekh Umar Waayyuutiin jedhama jechuudha. Aanaa Gooroo guutuu araddaa biluu najaata. Bakri Saphaloo bakka inni itti dhalate Saphaloo gaayi. Hedduummaas bakka Ligiboo jedhamtullee araddaa teenya jala achittillee barsiisaa ture gaafa sana ijoolleedha. Alakkii booda eega gartee isaan gara dullumaa garagalanii odoo biyya noolee taa'u biyya noolee sanis hortuu jedhanii achitti barsiisaa ture achitti bira dheenneeti irraa baranne jechuudha. Waa'ee qubee shaaldaa kanaa fi fannul hisaabillee fanni ji'ogiraafiitillee kana isarra baranne jechuudha. Kanaaf jecha gaamma dura duursoo du'aa'ii isaa takkaanii isin jammara. Akkisan bareedaami. Du'aa'ii gartee inni gaafa san afaan Oromoo du'aa'ii Oromoon durgootu jee. Bismillahirrahmanirrahiim. Jabaa baay'ee rakabaa rabbuumti wadaa'i ardaallee dura dheedaa tuujii gaafa dheebeessaa hurruma gaafa dheefaa faanaa gaafa mucucaa yaa rabbii guddaa misli malee misaal malee kakum tolchu kakum balleessu faana haqaarraa maquun dhoorki maqaas nurraa dhoorki ajjil bin nasri wa bil faraji agabaara gabataa bara dhufuu hoolaaya barree kadura goobee booda coom ملائكة أجبري شاشو أجبري سلولا لولا خيس جنته هي جنة إله برحمته تخشوا ركب نفروا سلت وان ديس درابي وان برباد دركت دي تمال أبورتنا الله أحد نبي محمد بيأكل الفاتحة يتيجوا دعائنتون. تاريخ الصحابة شوفان إيهامني أما قوم ما الصحابة شوفما ودون بإيسا إنون دلتن وقاكم تربا تاريخاتهما دين المال أرموك أبي خرات تشوفه فرنجلب برأتي خان أشمات تلفجي بودر أشمات تلفجي أشمات كما دوبات تلفجي أشمات تلفجي جما ناتنو تاجبني غوشو سري موت خغافل ماجي nuti goosuu guddaa gaafa lama qabu sareen uummataa beeka ta gamaa nu taajabu jiran goosuu sareen mootee bobbaaftee galchite jecha gaafa lama baheessuma laaleen namuu filataa isaan san turaa abaadoorii jedhamaa ra'iisichi waan na urjii bokku'u akeekkadhu yaa boofaleensi namaa yoggaa saddee guunnaan gadaa fixate bahee walgayaa lubumaa qalamaa araa durattuu ijaaranii qabanii tarree adoorii jedhaniin katamaa mara marii waggaa dhabamsiise uummanni gartee gabroonfataan manatti walgaan dhabanii gabroonfatan amma immoo milikeenni Oromoon gaafa isiin deebitu oduu gartee duraa taariika dursanii irratti gadaara deebi'aniiti manni mariidhaa ijaaramaa bijan. Gaafa maraa manni marii ijaarameef damma. Inaan ogodeemuu didde mirriisinaan jejjemma. Awwaallayyoo caayaan isii kuuqii bakrii Usmaan Oda'aa gabricha imaamata suufii makiinaan deemaa didde eega bakkaa buufii gurbaa hadhaa buutii jedheti mirriise jedhuban. Ganama guun lafaa ka'e ni rafan isaan ganama sa'a afur halkan ibaadarra bulaniimi guun gabbee kanaan laala kun wasaddarri ulaa dura dhaabbata. Oldeebees mansuuta suqeeri yaamne haase sheeka namni riibaa haase irraa galaafamaa waddu giseesan amma dhufeetumaan suuta akkasitti tuqe alla wasaddara ala kana dhaabbataan jeen itti dhiisi jemma waan isaan barbaadaniif rabbiin jiru beeksise kitaabicha san fuudhi فودا قبلا لا سيمنا هدرا خنا في خيسة قالوا خيسة هلا خنمني بهون ولا تك جواب جو قرتي أجنا
achiin baase ooyiruu sulee san keessa kaayee jedhe hoggaa keessa asumaan deebi hulaa cufi ani zangasutti ni daddeeqa ol naqee jedhe isaan haa seenani seensisi jedhe cuma geessatiin deebise amma gaa'ihii jedheni isi yaaranii ni dubbataniini akkana fasula basha qabaa raafidaa jedhanii fattashaa kitaaba jedhanii nu erganii jedhe yaa bu'aan fasula bashaa waan qabu eenyu isinii hime eenyu isin ergee jedhe akkanumatti gaa nu ergamee nusi erga dhufnee jedhan duuba eenyu beekaa jedheni kitaabni kun akkamii akkamii kafattashu eenyu jedhen kanuma akka keessanii kanaas baasan sheeka kitaaba fattashi sheeka qabsiisuu dhufe ayya kunoo kitaabban kiyya kitaabni gaa xarabeezaa cufarra jiraa fi shaantaa meeqa keessa jira banaa jeen haya banadhaa jeen banii fi jeen qulpinaa kannee hunda ni banne dhabanga yaa abboo dhabne du'aamu nu gadi janii nu dura wanni irra teenyu lafa sikkam usun ar'allee numa usnaa jechuu isaati bar sikkam usun nu dura wanni irra teenyu lafa sikkam usun nu dura wanni irra teenyu lafa kan hammisaa a'amu ummanni keenya rafaa hin gartanii nu a'oo biyyarra teenyu tiroo warra kuffaara badaa kabiittisaa barafaa halkan marii fixaa mirga jalaa siqaa mallin fagaanne dura warra tusmoo xarafaa duuba tumtuu dhaqaa cufa kuttoo hora'a halkan ji'aa dagaa diina qalaa arafaa. Odaan kun nu dubbata waa'ee Sheekh Bakriidha. Mee waa'ee karsaatiin dubbisame. Mee takkanii mirreessaa seenaa hayyuutiin dubbisa. Seenaa gootaatiin dubbisa quuqaan firraa buqqisa qalbii rafteen dammaysa. Isinillee mee takka gurra naaf ergisa. Odeessi oduu qabda odeessi yaa odaa oduu baay'eedha qabda. Odeessi mee yaa odaa oduu baay'eedha qabda. Waa'ee Sheekh Bakrii Sapaloomee maal quba qabda. Abubakar garaa Usmaan odaa maqaa moggoo maatiiti. Sheekh Bakrii Sapaloo maqaa ogummaa fi maqaa iddoo dhalootaati. Akkanuma waan lammaqa moggoo biyyaati. Laffaatiidhaan maletti akka maqaa namutti odeessimee yaa odaa Sheekh Bakriin kun ilma keetiiti. Arrallee kunoo siidaa cinaa dhaabbatta arraas caayaa taateeti. Siifi Sheekh Bakriin ilma keetii kun iddoo olaanaa qabdan Oromoota biratti. Abubakriin kun eenyu odaa abbaa isaa gaafanne. Abubakriin kun eenyu odaa abbaa isaa gaafanne. Akkuma ofiisaa odaa kana kan ilma isaa Sheekh Bakrii guddisee biyyaaf kanne. Namni akka Sheekh Bakriidhaa takkee malee hin dhalanne. Hayyummaa fi gootummaa arjummaan kan Rabbii walumaan isaaf kanne. Kanaaf jecha jiruu fi beekumsa isaa hunda dabarsee biyyaaf kanne. Alhamdulillahi janna inni kun barkannaa keenya kannaa caalu kannaa Rabbiin nuuf kanne. Sheekh Bakrii Sapaloo Abubakar garaa Usmaan osa qodaa hayyuu seenaan dubbatu. Sheekh Bakrii Sapaloo gara Abubakar garaa Usmaan odaa hayyuu seenaan dubbatu. Goota roorroon sarmine kan saba isaaf laalatu. Kan kalee isaas biyyaaf jiraate kanarrallee jiru kan borullee jiraatu. Kan bakka gaggaarii hundarraa maqaan isaa owwaatu. Rabbiin siif haa raammatu. Jannata keessatti jannatul firdoosi keessatti qubsumtite ollaa nabii haa taatu. Nabii keenya irrattis nagayaa fi raammanni barakaa naa jiraatu. Sheekh Bakrii kun qarsaadhaa qarayyoo karaa kaniin soom fagoo gartu. Kan osoo inni hin jirre seenaa saarraa waa barattu. Kan walaloo isaa keessatti kalee dabartee fi arraa borullee akka fi duwwatu waa garatu. Arras bahii dubbadhu yeroon tilmaame geesse namni seenaan isaa bira jirtu.
akka seenaan himutti Abuubakriin kun barsiisaadha barsiisaa amantiiti barsiisaa seenaadhaati barsiisaa saayinsii hawaasaati ammallee barsiisaa astiroonomiiti kan waa'ee urjiiti ammallee barsiisaa afaan arabaatiif afaan oromooti ammallee barreessaa walalooti barreessaa qubee shaaldaati ogummaa biraas ni qaba kalaqa adda addaati yooniin dogoggorees beekaan naaf sirree isaati taniin irrisees itti naa ida'aati Sheekh Bakriin kun ilma sabaati ilma kutaan se'ini tura seenaan galmeeyse waldaya maccaaf tuulamaa keessatti gumaatalee callootii fi kan yaadaatis akka qabu dhaga'ee yoo dhageeyse hawwisoo afran qalloo waqbarruu fi walaloo fi yadaloodhaan beeki isaa tumneeyse diddaarorroo jittillee hidhame diddaarorroo jabeeyse qormaata isaa dabruudhaan seenaan isa leellise kunoo ni odeeysa ammallee ni odeeysa leellise ati hoota bareenta baalliin taraan si geeyse duba maalee hidateeyse